Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga bara haaraa bara 2017 ittiin isin ga'e isiniin jenna televiziyoonii faana irra deebiidhaan jechuudha. Egaan bara haaraa gaafa simannu keessattuu waqtii birraa ji'a fulbaanaa kana keessaa ayyaanota amantaa ayyaanota hawaasaa hedduu ta'antu jiru birraa dhumti mataansaa ayyaana waan ta'eef jechuudha. Kanaanis wal qabatee egaa ayyaanni masqalaa darbee sammuu sirni irreeffannaadha ni gaggeeffama dursinii bagattiin isin geessiniin jechuu barbaanna. Qophii addaa guyyaadhaa isin biraan geenyuunis egaa dhimma masqalaan kaasna dhimma irreechaati isin kaasna dhimma turizimiiti isin kaasna akkasuma jechuudha. Egaa ayyaanotni kunniin gaafa kabajamanii lammiileen Itoophiyaa akkuma kabajan namootni hedduunis biyya hambaarraatii nu dhufanii ayyaana walooti ayyaana ummanni Itoophiyaa sabaaf sablammiin Itoophiyaadha waliin kabajuudha waan ta'eef egaa ayyaana kana mee akkamittiin kabajuudhaaf jirra qophiin gama mootummaatiin taasifamaatii jiru maalidha waan jedhu seektara turizimii irraati itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa naannoo Oromiyaa irraati darbeessamoo komishinii turizimii Oromiyaa irraati dhimmoota tokko tokko kaasuudhaan waliin haasa'aatii kan turtii taasisnu ta'a jechuudha. Isin daawwattoonni keenyas nu daawwachaa akka nuyi turtan isin affeerraa Addis Taamiraatti si waliin jira yeroo gaariidha dabarsin irra deebiidhaan bagattiin si ga'e nu daawwachaa waliin turaasiniin jenna. Keessummoonni keenya irra deebiidhaan guddaa galatooma obbo Kabirawasan Nagaash ministeera turizimii irraatiidha kan dhufanii Naggaa Wadaajoo ammoo ittaana komishineraa komishinii turizimii Oromiyaati darbees ammoo obbo Faantaawun Taaddasaa ammoo egaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti daayirektara misoomaaf piroomooshinii turizimiiti. Guddaa galatoomaa isin jenna nu kabajanii istuudiyootti argamuu keessaniif irra deebiidhaan bagattiin isin geessinis. Ayyaanni bara haaraa akkam ture gaarii turedha. Bareeda. Caalmaatti marii keenya kan taasifannu egaa dhimma irreechaatii fi masqalaati. Akkuma seensarratti kaasuudhaaf yaalee keessummoonni garaagaraa dhalattoonni Itoophiyaa Oromoon hedduutu biyya hambaa kana ni jirani iddoo halaalaatii warri dhufanis akkasuma ni jirani. Kanaaf gaafa ayyaanota kana biyya kanatti yookaan immoo Itoophiyaatti kabajuudhaaf dhufanii yeroo gaarii akka dabarsan dhugumatti ayyaana sana sirnaan akka kabajanii fi qophiin taasifamaatii jiru maal fakkaataa waan jedhu keessumaa simachuun aadaa keenyadha waan ta'eef bifa kanaan sadarkaa isaa eeggatee too keessummoota kanneen keessummeessuu simachuun akka danda'amuuf qophiin taasifamaatii jiru sadarkaa mana hojii keessanitti yookaan immoo sadarkaa ministeera turizimiitti maal fakkaataa waan jedhu irraa haa eegallu. Galatooma ulfaadha. Duraan dursee baga ayyaana irreechaatii fi baga ayyaana masqalaatiif nagaan isin geechuu barbaada. Ayyaanni lamaanuu waggaan haaraa seenee booda kan kabajamu ayyaanota guddaadha. Ayyaanonni kun immoo aadaa fi duudhaa keenyaa fi amantaa keenya kan irratti agarsiifnu uummanni keenya akka biyya Itoophiyaatti qabnu keessaa tokkoffaa isa guddaadha. Biyya keenya haala guddaadhaan kan agarsiisanii fi kan beeksisanidha. Egaa ministeera keenya irratti egaa ayyaanni kun akka guddaa ta'e kabajamaa waan ta'eef hojiiwwan tokko hojiiwwan immoo kun kan jalqaban ayyaanni kun akka galma UNESCO irratti akka galmaa'anii fi irra caala immoo warra addunyaatiinis gama addunyaatiinis biyya keenya keessatti akka beeksan hojii guddaa hojjetamaa jira. Tokkoffaan keessummaa simachuun aadaa keenya kun immoo namoonni adda addaa biyya alaatti especially turistoonni biyya keessas biyya alaas kan irratti hirmaatanii fi millions of people dhufanii irratti waan hirmaataniif tokkoffaa yaada amantii isaanii karratti dabarfatan lammaffaa immoo feestivaalas waan ta'eef kan irratti dhufanii experience adda addaa irraa fudhataniif tokkoffaa tokkummaa keenya kan cimsuudha. Tokkummaa keenya akka cimsuuf immoo namoonni garaagaraa backgroundii adda addaa irraa dhufan achirratti waan hirmaataniif idea share gochuu aadaa share gochuu nyaata adda addaa share gochuu kun akka cimuuf tokkummaa keenya achumanis akka cimu hojjetamaa jira. Lammaffaan immoo beeksisuudha especially warra turistoonni fi daawwattoonni biyya alaarraa dhufan feestivaala kan ayyaana kanarratti hirmaatan biyyi keenya qabeenya guddaa aadaanii fi kan wal fakkaatan akka qabdu akka hubannoo qabaatan hojii beeksisuu biyya alaas ta'e biyya keessas hojjetamaa jira. Kun immoo pilaatfoormii adda addaa fayyadamnee especially zamana dijitaalaa waan ta'eef opportunity kana fayyadamanii irratti akka hirmaatan especially Ethiopian Airlines wajjin hojiiwwan tokko hojjetamaa jira. Hojiiwwan sun immoo ani paakejii ayyaana irreechaaf ta'uu fi paakejii ayyaana masqalaadhaaf ta'u include gochuudhaaf godhamee
experience adda addaa akka argatan hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Galatooma. Egaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti ammoo kabajamoo pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee seektarootni qophaa'ummaan isaan keessummoota akkanaan simachuu iddoowwan hawwata turizimiidhaa ta'an kanneen beeksisuudhaa fi hawaasnummaan aadaasaa duudhaasaa akka beeksifatuu fi darbee sammuu namootni dhufan kunniin akka aadaa sana kan isaanii ta'eetoo sirriitti itti gammadan taasisuudhaaf hojiileen hojjetamaatii jiran ni jiru quba qabna. Gama Komishinii Turizimii Oromiyaatiin caalmaatti turistoonni kunniin yookaan ammoo lammiileen Itoophiyaa kunniin gaafa gara biyyaa dhufan irreechaa fi masqala qofa kabajanii yookaan ammoo ayyaaneffatanii deebi'uu qofa otoo hin taane iddoowwan hawwata turizimii biyyi qabdu naannoon Oromiyaadhaa qabu beeksisuu turtii isaanii akka miidhagfatanii too yaadannoo gaarii qabaatan taasisuun barbaachisaadha. Gama kanaan hojiin itti jirtan maal fakkaata obbo Naga? Baay'ee gaariidha galatooma. Duraan dursa gaa hordoftoota amantaa kiristaanaa maraatiif baga ayyaana masqalaatiin isin gahee jechuu barbaada. Akkasumas immoo ayyaanni irreechaa ayyaana guddaa uummata Oromoo qofa hin ta'in jaallattoota Oromoo sabaaf sablammoota hedduu kan biyya keessa jiranii fi lammiilee biyya alaallee kan walitti qabu akkuma ta'e isaafillee baga geessan jechuu barbaada. Komishiniin keenya daandii qilleensa Itoophiyaa wajjin hariiroo kanaan dura uumee ture. Hariiroo sana cimsuudhaan waliigaltee walii mallatteessanii jira. Waliigaltee sana irratti immoo diskaawunt yookaan immoo gatii geejjibaa xiyyaaraa irratti parsantii 15 kan ture amma gara parsantii 20tti ol guddisaniiru saayireessanii jiranii. Kana qofa miti keessummoonni dhufan kun immoo ayyaanaaf akkuma dhufan baasii adda addaa qabu waan ta'eef kanaaf akka hin saaxilamneef immoo hoteelonni parsantii 15 amma parsantii 40tti hir'isaa jiru. Kunis waan gaariidha. Gama biraatiin immoo namoonni as dhufan eessatti dabarsu maal godhaa turtii isaanii miidhagsuu danda'u kan jedhu immoo waan guddaadha. Kanaan dura komishiniin keenya baay'ee xiyyeeffannaa kennee kan irratti hojjetaa ture keessaa tokko isa kana. Akka biyyaatti kabajamoon muummee ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmed maaddii biyyaa sagantaa maaddii biyyaa maaddii shaggar maaddii dhalootaaf jedhuun bakkeewwan hawwata turizimii hedduu isaanii misoomsaa turaniiru fundraise godhanii bulchiinsi magaalaa Finfinnee illee akka gaariitti kooriidarii kana develop godhee jira. Magaalaan akka gaariitti bareedee jira. Iftuudha baay'ee bareedduu taateetti. Kana qofa miti magaalonni akka Jimmaa, Bishooftuu, Adaamaa illee kooriidarii isaanii baay'ee saffisa gaariidhaan qulqullina gaariidhaan hojjetaa jiru. Kun maal agarsiisa? Turistoonni biyya kanatti dhufan kunniin turtiin isaanii bareeda akka ta'u, magaalaan hawwattu akka taatu, miidhagduu akka taatu hojiin baay'ee nama ajaa'ibsiisu yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee xumuramee jira. Hojii manaa keenya xumurreetti kan eegaa jirru. Kanaaf namoonni as dhufan waan maaliin godhaa eessan dhaqa jedhanii akka isaan hin rakkannee hin taa'e jechaadha magaalota lamaan keessatti. Gaarii galatooma baay'ee Faantaawwan gara keessanitti haa dhufuuti yaaduma wal fudhatudha kan kaasuudhaaf jirru itti waamamtootaadhas waan ta'eef jechuudha. Namootni biyya hambaatii dhufanis haa ta'u asitti ayyaana irreechaattis haa ta'u ayyaana masqalaa kana kabajan egaa ayyaana dhaqqabuun mataan isaa egaa ayyaantummaadha namni gammadeeti kan ji'a kana dabarsuus barbaadu ayyaana kan kiyya jedhus akkasuma kan dabarsuudha yookaan ammoo kabajuudha barbaadu waan ta'eef maaltu qophaa'ee jira maaliin kabaju sirna irreeffannaa bakka irreechaa dhaqanii kabajuun akkuma jirutti ta'e ayyaana masqalaa kana immoo gaafa kabajnu bakka mana amantaa yookaan ammoo iddoo itti sirni gubaadhaa gaggeeffamu kanatti deemanii kabajuun akkuma jirutti ta'e hawaasni kun gara biyya hambaatii gaafa dhufus haa ta'u iddoowwan garaagaraatii gaafa dhufu waa'ee hawaasa isaa waa'ee Oromoo ta'uu danda'a waa'ee Oromummaa ta'uu danda'a waa'ee biyya isaa akka baruuf duudhaan barsiifanni aadaan hawaasa kana keessa jiru yabbuudha waan ta'eef akkamittiin qophooftanii jirtu maaltu jira waan jedhu moo haakaas. Tole galatoomaan jedhaanis irra deebi'ee hawaasa keenya maraan booqaa birraa kana keessattuu ayyaana masqalaa fi torbeessaatti immoo ayyaana irreechaa kan bara 2017tiin baga ittiin sin gahee ayyaanni fi jiini birraa kun ayyaanonni gurguddaan dachaadhaan keessatti kabajamanii hawaasni keenya illee akka yeroo abdii yeroo ce'umsaa yeroo ifaa yeroo ilillii jedheetu kan yaadu waan ta'eef ji'a baay'ee hawwataa miidhagaa ta'e isa kana immoo nuti akka qaama mootummaatti carraa kana fayyadamnee hawaasni keenya ayyaana masqalaas ayyaana irreechaas akkamiin kabajuu qabaa akka mootummaatti deeggarsi taasifamuudhaa qaba maalii
qophiin taasifamuu qabu maali waan jedhu kana waan obbolaawwan keenya kaasan irratti waan xiqqoo dabaluudhaaf biiroon keenya biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa qooda fudhattoota hedduu waliin ta'ee qophii guddaadha kan inni gaggeessu. Ayyaantoota arga jedha. Duudhaa Irreechaa keessattis namni ganna bacaqii dhoqqee lagdi guutee namoota hedduu addaan guutee kan ture sana lagni hir'atee ililliin daraaree yeroo araaraan tokkummaadhaan birraa simachuudhaaf waan ta'uufi irreechi hiikoo guddaa qaba. Isa kana immoo hawaasuma keenya qofaadhaaf utuu hin taane akkuma naannootti illee irreechi waltajjii Oromoon qofti wal ga'utu hin taane. Sabaa fi sablammoonni biyya kana tokkummaadhaan qabatamaadhaan dhugaadhaanis iddoo aadaa isaaniitti mul'isan. Oromoo ta'aniitu hin taane of ta'anii irreecha Oromoo immoo jaalalaaf tokkummaadhaan iddootti kabajanii ta'eeti jira. Feestivaala guddaa biyya keenya qofaaf utuu hin taane sadarkaa ammarra gahee jiruun addunyaadhaaf illee caalmaatti beeksisnee ayyaana yookaan feestivaalota gurguddaa addunyaa keessaa liistii sana keessa ayyaana galuu danda'u jenneeti kan yaadaa jirru. Isa kana immoo bifa adda ta'een mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu kabajamuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha guddaadha kan isaan dhiyeessanii diyaaspooraa Itoophiyaa maraaf jechuudha. Oromoota irreeffannaadhaaf yeroo dheeraadhaaf addaan cisanii turan illee carraa kana fayyadamanii akka isaan bara kana dhufanii irreeffatanii qofaa warra galan immoo osoo hin taane qe'ee maatii isaanii jijjiirama biyyi kun illee keessa jirtu iddoowwan hawwataa kan biroo keessattuu gama turizimiitiin iddoowwan ga'umsaa hedduutu misoomanii jiru. Keessattuu sagantaa maatii sagantaa maaddii biyyaatti jedhuun naannoo keenya keessatti illee ispoortiiwwan hedduutu misoomanii jiru. Lafti daawwatamuu danda'an akka kaleessaa sanatu hin taane isa kana dhufanii akka daawwachuu danda'aniif qophii bal'aadha jechuudha kan gaggeessaa jirru. Gaariidha. Egaan ayyaanotni kunniin ayyaanota uummataati jenneeti kan jiru. Ayyaanota uummataa gaafa jennu ammoo egaan bifa duudhaa barsiifata hawaasa sanaa wanti biyyi kun ittiin beekamtu tokko immoo jira. Garaagarummaa keessa miidhagina jiru sabaaf sablammoonni kan ebeluuti yookaan immoo kan warra akkasiiti jedhaniitoo waan tokko irraatii fiiguun waan tokko dheessuun kun jiru. Walumaanii tokkummaadhaan ayyaanotni kunniin kan kabajamaatii jiranii. Ayyaana masqala irraatii maal baranna waan kana dura ture irraatii irreecha illee gaafa irreeffannu sirrumatti maqaa dur qabnu sana akka qabannee bubbulluuf akkamiin haa kabajnu waan jedhu sana immoo akaasrume. Egaa ayyaanonni lachuu vaaliyuu guddaa qaban ispeeshaalii uummata keenyaaf kan amantaadhaa qofa osoo hin taane duudhaa keenya vaaliyuu keenya kan irratti madaallu akkamitti goonee ispeeshaalii turistik vaaliyuu isaanii akkamitti dabaluu dandeenya yookaan maal irratti daballee kanaan ol beeksisuudhaaf fi develop gochuudhaaf yookaan guddisuudhaaf maal godhamuu qaba ka jedhu gaafii guddaadha. Gaafii murteessaadha. Kun immoo tokkoffaa kan ta'uu qabu vaaliyuu isaanii argachuudha. Vaaliyuu isaanii gochuudha malee kaleessa akkanatti kabajaa turre ammoo akkamitti agabra positively akkamitti uummata keenya impact gochuu danda'anii tokkummaa keenya cimsuudhaan madda galii irraa argachuudhaan turistik vaaliyuu isaanii akka dabalamu maal gochuu akka jedhu tokkoffaa vaaliyuu isaanii dabaluudha. Lammaffaan immoo hojii beeksisuu irratti sirriitti hojjetamuu qaba. Akka addunyaatti yoo ilaalle feestivaalonni amantaadhaan wal qabatan kan amantaadhaan wal qabannis vaaliyuu guddaa qabanii yookaan beekamtii guddaa qaban eksperiensii biyya adda addaa yoo fudhanne kan Awurooppaas kan Ameerikaas Afrikaas gara Eeshiyaas feestivaalonni amantaadhaan wal qabanii fi kan wal qaban vaaliyuu guddaa qaban. Uummata garaagaraa sabaaf sablammoota adda addaa baakgiraawundii adda addaa irraa dhufan walitti fidanii harmonii yookaan walitti dhufeenya uummataa cimsu. Kun immoo kan uumamu beeksisuu irratti hojiin hojjetamuu qaba. Beeksisuu irratti immoo kan hojjetamu hojiin akkanaa kun qindoomina barbaada. Qindoomina steekhooldaroota seektara san keessa jiranii fi horizontaalii vertikaalii steekhooldaroota jiran maraa qindoominaan hojjetanii sadarkaa amma jiru irraa sadarkaa bakka itti jiretti fiduudhaaf pilaaniin guddaa hin barbaachisa. Maal irratti godhamuu qaba? Paakeejii biraa adda addaa wajjin wal qabsiisuudhaaf amma akka carraa ta'ee haalli mijaa'aa seetingiin turizimiidhaaf ta'u seetingiin eventii kanaaf ta'u haalli sirriitti mijaa'ee jira. Biyyi keenya jijjiiramaa jirti seetingii akkanaa kana yookaan pilaatfoormii akkanaa kana uumuudhaan biyyi keenya seetingii guddaa
fiddeetti immoo jijjiiramni guddaa waan jiruuf opportunity jiru kana fayyadamnee gara value tokkotti fiduu qabna. Kun immoo maandatii Ministry of Tourism especially warri federaalaa irra jiru hojii guddaatu nurraa eegama jedhee yaada. Hojiin immoo sirriitti hojjetamaa jira. Amma seetiin illee bareedaa waan ta'eef kan immoo caalaa hojiin hojjetama jedhee yaada. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa akkam carraa kanatti fayyadamuudhaaf iddoowwan hawwata turizimiidha kunniin namootni daasporaawwan isaa ta'anii namootni kanneen biroo akka daawwataniif maal qopheessitanii jirtu maaltu jirtu? Bakkeewwan hawwata turizimii warra misoomanii kan daawwannaadhaaf turmaataaf immoo tolfamanii kan qophii ta'an jiru. Fakkeenyaaf Wancii nama sirriitti kan misoomee tajaajila kan qophaa'edha. Namuu sirriitti deemee hin dhandhamne. Kana gambiraatiin Bishooftuun akka gaariitti turistoota simachuu dandeessi. Adaamaan Laangaannoo gara lixaas immoo gara Jimmaa Ilbaabor Naqamteen Dambidooloon buufata xiyyaaraa jalqabamee achitti illee deemuu danda'a gara Booranaas yoo deeme namni faffagaatee deemuu danda'a jechuu barbaadini. Kanaaf bakki hundinuu qophiidha. Gama keenyaan egaa akkuma kanaan dura gochaa jirru promooshinii guddaa hojjechaa jirra akka koomishiniitti. Sooshaal miidiyaa pilaatfoormii irratti promoot godhaa jirra miidiyaa hundumatti fayyadamne turistoonni baay'eenis dhufaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya nu daawwachaa jirtu waan ta'eef hedduu galatoomaa isiniin jenna irra deebiidhaan baga ayyaana masqalaa darbeessa immoo sirna irreeffannaa bara 2017 ittiin isin ga'e isiniin jenna. Egaan dhimma turizimiitii waliin wal qabatee waa'ee turistootaatii kan kaasaatii jirru gama aadaatti immoo gaafa dhufnu egaa keessummoota kanneen gaafa simannu fuula ifaadhaan uffata aadaatiin faayamanii simachuun akkuma jiru ta'e nyaata dhugaatii aadaatiin immoo simachuun kunis kanuma jirudha miti. Qophii jiru nuuf kaastu gama kanaanii nuunis buna sinaa affeerru jedheti. Asirratti waa hundaa tarreessuun hin barbaachisu. Nyaanni aadaa jira, dhugaatiin aadaa jira. Akkuma tiyyuu jette immoo bunni jiruuf jireenya hawaasa keenyaa duuka kan akka hidda dhiigaa walitti hidhate inni kun hin dhabamu. Kanaaf keessumoonni keenya kan biyya alaas haa ta'u kan biyya keessaa gaafa guyyaa ayyaanota kanaa affeerru isaaniif jedheetu taane hawaasni kun durumaanii qophaa'ee jira. Yoo mana kamiyyuu dhaqe fuula gaariidhaan aadaa sana waliin nyaachuu, waliin dhuguu, wal waamuu keessattuu guyyoota ayyaantuutu arga jedhee. Innumti dhufu sunillee inni hawaasni keenya gaafa simatu gaafa waamu akka ayyaantumaatti ilaalaa jechuudha. Guyyaa masqalaa, guyyaa irreechaa, guyyaa sagantaawwan akka kanaa kana namni gara mana isaa dhufee waliin nyaatee waliin dhuguu akka ayyaantu akka nama carroometti waan laaluu fi akka mootummaatti nuti barsiisnee miti kuni. Ayyaanonni kun garuu duudhaawwan kan akka tursiisaniif mul'istuuwwan isaan kun. Kanaaf jedhee namni qophiin taasisu sun tiksee ayyaanota kanaa, tiksee festivaalota kanaa ta'anii tajaajilu jechuudha. Kunuunfamanii eegamanii yoo turan hawaasa ittiin ijaaruudhaaf, biyya ijaaruudhaaf, dinagdee ittiin ijaaruudhaaf, dinagdee ittiin utubachuudhaaf gatii isaan qaban gurguddaa yookaan qaaliidha waan ta'eef bifa kanaan hojjechaa jechuudha. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa keessattuu gama aadaatiin aadaa kana sonummaa isaatu hin gadhiisiin hawaasni tikfatee akka inni dhalootaaf dabarsu gochuudhaaf qaawwa seeraa imaammatoota kana baasa malee abbaan kan ta'e hawaasni sun durumaaniyyuu jiruuf jireenya isaatii. Guddaa galatooma kabrosan gara xumuraatti gara keetti haa dhufuuti ayyaanota hedduudha kan jiran egaa sadarkaa biyyaalessaatti isa ta'u sadarkaa naannootti waa'ee ayyaana masqalaatii fi irreechaa gaafa kaasnu ayyaanotni kunniin amma dhugaadha akkuma jalqaba kaastan hojiin hojjetamuudha qabu hedduun hojjetamee ta'u sadarkaa kanatti beeksifamanii jiru hawaasni biyyaattis haa ta'u sadarkaa addunyaatti fudhatama hamma kana argateeti kan jiru yeroo biraatti oomi ayyaanota kanneen birootiif ammoo sadarkaa kanaan akka beeksifamaniif sadarkaa kanaan akka fudhatama argatanii fi maal nu barsiisu maal irraati haa barannu gara fuulduraatti hojiilee hedduu gama turizimiitiin hojjannuu fi ayyaanotni kunniin maal nu barsiisu waan jedhu irratti waan nu kaase. Galatoomi kuni gaafii guddaadha. Gaafii numartuu uummanni keenya mara individually kan of gaafachuu qabnudha jedhee yaada. Biyya kan hubannuu qabnu akka waliigalatti biyya guddaa qabna. Biyya guddaa baay'ee bareedaa biyya kana caala guddatuu danda'u potenshaala guddaa qabu gama adda addaatiin
advancement guddaa kan fiduu danda'u biyya gaarii fi guddaa qabna. Kun immoo responsibility qabna generation amma jiruu fi generation dhufus dirqama guddaa qabna biyya kana eegnee kunuunsinee generation keenya dhufuurratti dabarsuudhaaf dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf dirqama guddaatu nurraa eegama jedhee yaada. Akkuma jedhetti biyya guddaadha kun bakki ilmi namaa irratti argameedha biyyatti argameedha. We call it land of origins. Lammaffaa biyya argama bunaati. dhaloota ilma namaadhaaf biyyi keenya contribution guddaa gootetti kun immoo kan nu boonsudha. Kana caalaa gara biyya keenya advancement guddaa ceesisuudhaaf hojii baay'eetu nurraa eegama jedhee yaada. Akkuma jalqaba kaasee ayyaana masqalaatti haa ta'u ayyaanni irreechaa immoo hojii beeksifamuu hojjetameen kan sadarkaa kanaan akka hawaasni addunyaa ofitti fudhatu sabaaf sablammoonni akka kan isaaniitti akka kabajan kan ta'aatii dhufe waan ta'eef gara fuulduraatti carraawwan turizimii babal'isuudhaan sadarkaa kanatti akka beeksifamu gama taasisuutiin hojiin hojjetamaatii jiru maal fakkaata waan jedhu kaasuudhaaf akka fakkeenyaatti dhimma bunaati waliin wal qabate biyya madda bunaati keessattuu immoo kallattiin kibba Itoophiyaadha kun bunaan kan beekamu dhiyeenya kana coffee tourism wanni jedhamu turizimiin bunaa baay'een beekamu biyya keenya keessatti abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan sagantaan eegaltan tokko ni jira kun waan addunyaatti hojii guddaadha jedhee tayyaada. Kan akka fakkeenyaatti naakaasaati caalmaatti immoo carraawwan turizimii jiran babal'isuudhaan sadarkaa fudhatama amma ayyaanotni kunneen qabaniin akka fudhatama qabaataniif taasisuudhaaf hojiin itti jirtan maal fakkaata gara fuulduraatti maal yaaddan jirtu waan jedhu naakaasaa. Galatuma ayyaanota kana akka nuti ilaallu akka waltajjii guddaa tokkotti ilaalla. Waltajjii guddaan kun kan nuti uumne miti baay'ee kan duraan turedha. Garuu especially irreechi Finfinneetti akka kabajamuuf garuu hojiin hojjetame hojii salphaa miti keessumattuu jijjiiramaan asii yeroo jalqabaatiif irreechi hora Finfinnee kan restore godhame jechuudha. Inni kun waan guddaa injifannoo guddaadha. Lakkoofsa agasiitiin illee uummanni bahee bishooftuuttis ta'ee Finfinneetti akka sanatti hin bahu ture kanaan dura. Lakkoofsa guddaadhaan bahaa jira. Amma uummanni baay'een kun miiliyoonotaan lakkaa'amu kun lakkoofsa guddaadhaan lakkoofsa ganaan gaafa bahee kabajuu kana carraa kanatti fayyadamuudhaan waa hedduu jechuun danda'ama jechuudha. Gama bunaatiinis isa kaastee fi yaa dhugaadha. Bunni akka biyyaatti ergamu oomishamu harka 70 ol kan gumaachitu Oromiyaadha. Kan imagine harka 70 jechuun bara darbee qofaa doolaara biliyoona 1.4 ol miti kan walitti qabe almost kan argame jechaadha gurgurtaa eksportii bunaarra. Alergii irraa doolaara biliyoona 1.4 ol yoo argame harka 70 jechuun meeqa akka ta'e ilaaluun danda'ama jechuudha. Almost gara biliyoona 1 doolaara biliyoona 1 Oromiyaatu maddisiisee biyya kanaaf jechaadha. Ammam Oromiyaan wiirtuu dugdaa dinagdee biyya kanaa akka taate ilaaluun danda'ama jechaadha. Buna hagana gahu osoo oomishaa jiru akka osoo gumaachaa jirru bunni akka biyyaattis ta'ee akka addunyaatti bunni Itoophiyaa immoo yoo dhandhamamu dhandhama garaa qaba. Baay'ee mi'aadha. Buna biyyoota biroo koofii roobustaas yoo dhandhamte dhugaa dubbachuudhaaf nama biyya keenyaaf nama lammii Itoophiyaatiif hin ta'u. Kanaaf buna mi'aa buna bareedaa akkasii soo qabnu addunyaan garuu sirriitti hin beekne waa'ee keenya. Akka nuti dubbannu miti. Dhandhamsiisuudhaaf qophiidha. Of course. Nuti amma haala adda addaatiin coffee tourism kana kan promote godhaa jirru madda turizimii ta'uutiin uummata hedduu fidu bunni qofaasaa jechuudha. Bunni qofaasaa namoota hedduu fiduu danda'a biyya kanatti. Kana qabaannee jechuudha. Magaalaa bareedduu akkasii qabaannee African Union as keessatti qabaannee diplomaatik kaapitaalii taatee Finfinnee Middleestitti hagana sa'a 2 balalii xiyyaara sa'a 2 taane buna addunyaadhaaf kennine waan addunyaadhaaf hin kennine hin qabnu bara. Kan hundumaa qabaannee maal dadhabne waa'ee ofii keenya dubbachuu dadhabne. Isuma kana qofa dadhabne jechaadha. Isa kana dubbachuu jechuun namni hundinuu namni afaan beeku bakka biyya garagaraatti jiraatu lammii biyya kanaa kan ta'e kamuu miidiyaa eeggachuu hin qabu. Ofii isaa dubbachuu qaba. Waltajjiilee akkasii akka carraa guddaatti fayyadamne turizimii keenya beeksisnee faayidaa biyyaa mirkaneessuu keessatti immoo gahee keenya bahachuuf yeroo hundumaa qophiidha jechuudha barbaadina. Caalmaatti guddisuun kaasanii jiru isaanis caalmaatti beeksisuun barbaachisaadha.
akkuma masqalaa fi irreechaa kanatti ammoo qabeenyawwan turizimii hedduudha kan qabnu sadarkaa kanaan akka beekamaniif beeksisuun misoomsuun barbaachisaadha. Iddoowwan ga'umsaa turizimii jedhamaniitoo adda baafaman ni jiru. Bara baraan waan haaraadha kan dhagaatii jiru kana jechuun waan hin tuqamne wayii waan hin mul'anne wayii Oromiyaan biyya akka qabdudha kan mul'isu waan ta'eef gara fuulduraatti sirriitti beeksisuudhaaf babal'isuudhaaf iddoowwan ga'umsaa turizimiidha kana wanni hojjetamaatii jiru maal fakkaata carraa kanatti immoo beeksifachuunis waan sirnaati waan ta'eef. Tole galatoomaan jedha akkuma jedhame Oromiyaan naannoo bal'aadha biyya kana keessaa gogaa lafaatiin isa ta'u baay'ina ummataatiin akkanumallee qabeenya aadaa fi qabeenya uumamaa hawwata turistii ta'aniin naannoo bal'aa yoo misoome yoo beeksisne naannoo kana darbee biyyaafillee addunyaadhaafillee humna guddaa naannoo qabudha jechuudha. Isa kanaaf biiroon keenya akkasumas qooda fudhattoonni koomishinii dabalatee akka biyyaattis ministeerri waliigala waa'ee imaammata turizimii biyyattii baasu waliin taanee waan hojjechaa jiru baay'eetu jira. Keessattuu qabeenya aadaatiin wal qabatee waanuma amma kaasne waanuma salphaa piroodaaktii xiqqaan kun buna fudhannee olaalle biyyi keenya lafa argama buna koofii arabiikaati. Buna irraa gan fayyadamne waanuma alergiidhaan oomisha isaa otoo sonatti hin dabalii waan erginu irraane darbee ija tajaajilaatiin turizimiidhaaf oolchinee ooyiruu qonna bunaa irraati haga danfisnee gara tajaajilaaf yookaan immoo dhuguudhaaf oolchinutti otoo mul'isnee piroodaaktii guddaa tajaajiluu danda'a. Kanaaf sadarkaa barbaadamuun sonatti daballee beeksisnee irraayi iddoo sana hin jiru jechuudha. Baay'ee fagoodha hojjetamuu qaba. Kanaaf akka biiroo keenyaatti Oromiyaa bal'oo kana ulaa shaniin qoonneetu waa'ee qorachuu, waa'ee misoomsuu fi waa'ee beeksisuutu irratti hojjechaa jirra. Dhalataan Oromiyaa keessaa fi Oromoo keessaa bahee naannoo isaa qofatti daangee hafuu hin qabu. Sidaamaa dhaqee daawwachuu qaba. Geedoo dhaqee daawwachuu qaba. Gondarii fi Laallibalaa, Aksuumiin dhaqee daawwachuu qaba. Isa kana gochuudhaaf immoo dhaloota irratti hojjechuun murteessaadha jedhamee aadaan daawwannaa biyya keessaallee kana caalaa dabaluu qaba. Turizimiin Chaayinaa kan guddate turistoonni hedduun Ameerikaa irraa yookaan immoo Awurooppaa irraa dhaqanii miti. Qe'ee isaanii irraa jalqabanii daawwannaa jalqabu. Hoteelli isaanii yeroo hundumaa waggaa guutuudha jechuudha. Hankeenya amma akkuma ayyaanota gurguddaa amma irratti haasa'aa jirru kana qofa irratti kan daanga'u utuu hin taane biyya waggaa guutuu daawwatamuu dandeessu. Jijjiiramni bara haaraa waa'een dhahaa waa'een ayyaanota kanaa yoo fudhanne Sidaamni kan ofii qaba, Walaayitaan kan ofii qaba, Oromoon kan ofii qaba. Naannoo Amaaraa keessatti waa'een Ashandaa fi Shaadee sagantaa ofiiti. Isaan kanaaf iskeejuul goonee yoo baasne tuuristii biyya Ameerikaatii dhufe tokkoof ji'a 3-4 tursiisuu hin dandeenya bari. Naannoo garaagaraa daawwachuudhaan jechuudha. Biiroon keenya illee abbummaadhaan warra kana waliin qindaa'ee hojjechuudhaa fi yaalii guddaa taasisaa jira jechuu barbaade. Baay'ee galatoomaa isin jenna daawwattoota keenya egaa kan daawwachaa jirtan televezyiinii Faanaatti qophii addaa ayyaana masqalaa darbee sammuu ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan isin daawwattoota keenya biraan gahaatii jirudha kan daawwachaa jirtani. Egaan gama ministeera turizimiitiin koomishinii turizimii Oromiyaa darbee sammuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa biratti qophiin jiru maal fakkaata waan jedhu kaasnee jirra waan namifata waan qabu hin se'u xumura irratti garuu ergaa yookaan ammoo hawwii keessan abdii jiru dabarfachuudha dandeessu carraa isiniif haalaadhu. Ulfaadha galatooma jechuu barbaada ministeerri turizimii bara waggaan haraa kun barri haraa kun barri badhaadhinitti mirkanaa'u biyya hiyyummaan keessaa dhabamu biyya nageenyitti argamu akka nu ta'u hawwa ayyaana gaarii jechuu barbaada galatooma. Anillee galatoomaa jechuu barbaada barri kun bara gammachuu bara milkii bara badhaadhinaa akka nu ta'u hawwa. Irreechi baranaas irreechaa kan milkii kan badhaadhinaa kan gammachuu nuuf haa ta'u lammiilee biyya keenya hundumaafuu gammachuu haa ta'u badhaadhinaa haa ta'u kanumaan hawwa galatooma. Galatoomaa isinis nunis galatoomaa isin jenna xumura irratti. Tole. Masqalli fi irreechi baranaa irreecha akkasumas masqalaa ifaati kan badhaadhinaati akkuma kana. Daawwattoonni yookaan keessattuu hawaasni keenya biyya alaa baratti bara kana biyya isaallee jijjiirama jirullee ayyaanota gurguddaa kanallee ilaalu isarraas waa baratu jenneeti kan abdannu keessayyuu immoo irreechis masqallis nagaadha kan isaan labsanii biyyi keenya
gola hundumattiyyuu nageenyi ishee kabajamee jijjiiramna hawaasaa badhaadhinni yaadnu sun baratti dhufu bara ifaa bara araarrillee bu'u jenneeti kan yaadnu. Irreechi keenyas akkasuma jedha. Irreechi bara kanaa irreecha milkii, irreecha nagaa, irreecha tokkummaa keenya keessatti dhugoomsinu akka ta'u abdii guddaa qaba. Biiroon keenyallee irreechi baranaa suma kana jenneeti kan abdannu. Dhumarratti immoo dhaabbanni faanaan sagantaa irreecha dabalatee masqala ayyaanota gurguddaa biyya keenyaa beeksisuudhaan addunyaadhaaf biyya keessattis hawaasaaf ga'uudhaaf hojii isin gootan maqaa biiroo keenyaatiin galata guddaa argadhaa jechuun barbaada. Nunis guddaa galatoomaa isin jennara deebiidhaan obbo Kibroosan Nagaash ministeera turizimii irraatiidha kan dhufanii Naggaa Wadaajoo komishinara ittaanaa komishinii turizimii Oromiyaatti obbo Faantaawwan Taaddasaa immoo biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa irraatiidha kan dhufanii daayireektara misoomaa fi piroomooshinii turizimiiti. Guddaa galatoomaa isin jenna maqaa daawwattootaatiin. Kabajamtoota daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Egaa ayyaanni masqalaa isaa ta'u ayyaanni irreechaa yookaan ammoo sirni irreeffannaadha bifa duudhaa hawaasa biyya kana giddu galeessa taasifateen kabajamuudhaa qaba. Nunis ergaa keenyadha. Qophiin gama maraan keessattuu ammoo seektarootni mootummaa waliin ta'uudhaan hojjechuudhaa qaban itti gaafatamummaa isaanii baachaatii hojjetaa akka jiran hojjechuudhaaf akka qophii ta'anis akkasuma agarree jirra waan ta'eef egaa lammiileen biyyaattis bifa duudhaa ayyaanichaa kabajsiisuudhaa qabuu fi maqaa Itoophiyaadhaa bakka dur jirurraatii gabbuusuu osoo hin taane ol kaasnee ta'uu kan itti mul'isnu bifa ta'een kabajuun akka nurra jiraatu nunis gamanumaan ergaa isinii dhaamuu barbaanna. Irra deebiidhaan bagattiin isin geessiniin jennaa waan nu daawwattaniif waan nu dhaggeeffattaniif waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Qopheessuun kan isinii dhiyeesse Addis Taamiraatiin ture. Yeroo gaarii nagaatti.